Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessaniin hordoftan hundi keessanuu eegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa kan ta'e Jaal Qeerransoo Waayyuu qabannee dhufnee jirra. Jaal Qeerransoon haala kaaba Oromiyaa keessa deemaa jiruu fi haala biyyattii keessa deemaa jiru ilaalchisee wantoota tokko gaafii deebii kan wajjin goone ta'anillee bal'inaan kan nuuf ibsu ta'a. Inshaallah isinillee haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana ta'a qindeessee kan isin biraan gahaa ture ana Mohee Callaadha. Amma kallattii maanan gara Jaal Qeerransootti isin dabarsa. Aloo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaal Qeerransoo Waayyuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyumaa? Fayyaa akkamne egaa nagaa fayyaa. Jaal Qeerransoo ana Mohee Callaadha. Haala amma kaaba Oromiyaa keessa deemaa jiru kana wal qabsiifnee wantoota tokko tokkotu deemaa jira. Waan san irratti ati akka nama waraanaa kaaba Oromiyaa kana hoogganu tokkotti wantoota tokko tokko si gaafachuu barbaannee kanaaf si bilbillee jala waatuu keetiif galatoomsiin jenna. ayyaayyeetin nagaafachuuf baay'ee galatoomaadha. Fuuldura ta'uuti. Ajee ulfaadhugaa nu hoffolchaa jechaa itti gaafatamaa waboo kaaba Oromiyaa. Kaaba Oromiyaa kana keessatti yeroo ammaa kana wantoonni gizee Oromiyaa keessatti hordofaa turre Wallagga keessatti akkasuma Boorana keessatti iddoo tokko tokkotti nama ajjeesanii darbuudhaan shaneetu ajjeesee jedhanii quba itti qabuutu ture. Har'a garuu godina kaaba Oromiyaa godina Walloo kana keessatti sarkaaffateera. Baatima amma walitti aanu kana keessa yoo tilmaamne gara lubbuu nama shanii biratu darbaa jira. Ammaan dura ana Arxumaa Fursee keessatti nama tokko jalqabaaf ajjeesanii hoolqadhaddee keessatti darbanii meeshaa irraa hiikkatanii deemanii ammalleen Harxummaa keessatti deebisanii nama tokko gammoojjii keessatti bakka loon tiksaa jirutti ajjeesanii qawwee irraa hiikkatan huccuu fuula hidhataniiti giillee dhumuugaa keessatti Affaar fakkeessanii akkasumatti ajjeesanii baatima kana keessa kun walumatti aanseetuma siimaa jira. Ammalleen aanaa Dawaa Caffaa Shaakalaa irraa fuudhanii magaalaa Kamiseetti ajjeesanii taraa Jimaatti darbanii amma immoo torban geenyeera natti fakkaata nama Ahmad Sa'id jedhamu qalloo oli yookaan ganda Cirat Walbaat jedhamutti ajjeesanii gaafa jalqabaa ganda qallootti walgahii ganda Walbaataa kanarra walgahii geessisan nama ajjeese beena shaneet ajjeesee jedhaniiti. Kanaafuu qorannoo gaggeessaa jirra. Shaneet ajjeesee jedhanii maqaa shanee yookaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeesee jedhanii uummata sobanii deemanii itti garagalanii yoo shanee jenne nurraan fudhatamu jedhanii ammallee gosaa fi gosa walitti buusu shanee keessaa nama Abaluu jedhamutu ajjeesee jedhanii olola adda addaa oofuu jiran. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti yookaan akka ajajaa olaanaa tokkotti waraanni ati hooggantu kan of jala jiru waan akkanaa kana ni dalaganii. Egaa galatoomi gaafii kana gaafachuu keetiif gaafii gaafatamuu qabu. Ummati keenya kun fiilmii dullacha beektaa jira waan haaraa miti. Waan durraa jalqabee sirna naftanyaa nama nyaataan kun gaafa sochiin ummata gara waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo olii wal qindaa'ee deemuuti beekaa fudhatama uummataatii fi waraana kana akka walisheen walshakii fi hamii nama gidduutti uumanii wal shakkisiisanii addaan balleessuudhaafis istiraatejii isaan baafatame yeroo garaagaraatti kallattiilee garaagaraatti kaatu har'as wanni kun kallattii salphatu garana gad dhufe waan bifaaraa ta'uu danda'a uummata keessa jiraannu kanaa'e. Garuu fiilmiin kun fiilmii dullachanni gara taseenyaatti yoo hin deebi'e waraanni bilisummaa Oromoo waraana seeraaf taligamuudha. Waa shiftaa miti. Waraana uummata isaatiif aarsaa kaffalaa jiru.
waraana shiftaa ganda kee argee jiru waraanni bilisummaa Oromoo seeraan dalagama waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan qaba uummata kana keessaa bahee uummata kanaan dalagamee uummata kanaa waliin jiraatee egaa uummata kanaaf ka du'aa jiru waan ta'eef dallaa uummata kanaa kanaafuu deebi'ee uummatootaan isaadhaa yoo badii jiraatanillee reessuu ni danda'amallee bakkuma argitti akkuma shiftaadhaa uummata garaa jattinaan kafi akaran bilisummaa Oromoo sindiyo kuduras fuduras amalallee fudhatee biyya kiyya. Ayyee galatoome ulfaadho wantoota tokko jira yeroo hedduu kaadiroonni mootummaadha wanni ishiin uummata keessatti ooftu yeroo hedduu waraanni kuni nu saalfachiisee akkas nu godhee jedhanii beeytanii yeroo hedduu waan kanarraa dubbatan ummatarraa dirqamaan midhaan nyaatanii ummatarraa dubartoota keenya gadi gudeedanii manduggummaa itti ergine manduggummallee manduggoolee ni saalfachiisanii warra tafuun beenne jedhan isaan ammaan dura manduggummaa isinitti erganii yeroo hedduu waa'ee manduggummaa kana dubbatan manduggoo itti ergine manduggoo keenyas qaanyessanii warri kaleessa Oromummaa barsiifnee godina kana ijaarree har'aatti kafalee Oromummaa barsiifnetu har'a manduggoo keenya qaanyessee jira manduggoo isinitti erganii turaatanii isaan ammaan dura araaraaf jecha. Ila manguddoo ergine dhiiroo manguddoodhaan dhimmi sababa bal'aa kanaa gaaffiin Oromoodhaa gaaffii nama takkaalamaa gaaffii garee timiti beeta gaaffii hawaasa miliyoona meeqa bakka bu'ee falmii godhaa jiru maatamaan beeta lubbuun goota meeqaa kattiin dhume gaaffiin kun gaaffii maanguddommaan israafiiniitii wal loltee beeta gaaffiin jiru gaaffii sabaati dhimmi jiru dhimma sabaati dhimma lafaa fi lafee dhimma oppidiyoo yookaan immoo namni mootii fi hammata maanguddommaadhaan dachii yookaan immoo daangaa yookaan immoo lafa daarii lafaa akka wal lolee miti beeta dhimma biyyaati dhimma sabaati dhimma lafaa fi dhimma lafeeti gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromooti gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bilisummaa gaaffii birmadummaa gaaffii eenyummaati gaaffii jiruu fi jireenya dhabuuti. Kanaafuu dhimma maanguddootti ergine maalii taane eenyu ishiin ofiifuu mataa ishiitiitu hojjettuu fi taliitu mana namaati. Ofiifuu ajajamtee hojjechaa jirti hambaa nyaata garaa ishiitu nama jala deemtu gaaffii ofiifuu gaaffii maal qabdii mirga maal qabdii gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf maanguddummaa ergite maanguddummaadhaan furuu dandeessi. Ishiin eenyu duraanuu kana kaja hubachuu qabna. Uummati keenya akka gaaffii waraana kana gaaffii salphisanii shiftaadha yookaan immoo nama daggala keessa deemee yookaan immoo waan xixinnoo barbaadutti gaaffii waraana bilisummaa Oromoo jechuun gaaffii uummata Oromooti. Gaaffii uummata Oromoo akkan xiqqeessanii ilaaluu isaanumatti salphoo waan ta'eef kanaaf yoomillee bakka hin qabnu gaaffii keenya isaan nu deebisuus hin danda'ani nuufis hin deebisan. Yoo danda'an gaaffii gaafatame kanan waliin qabsaanii gaafachuu danda'u yoo san hin ta'ini maanguddoo maalii jenne maanguddoo keenya ni qaba. Gaaffiin nuyi gaafachaa jiru maanguddoo keenya waan hin galleef nu gad dhufanii hubachiisnee jirra. Gaaffiin kun gaaffii kana dhimmi keenya dhimma kana dhimma lafaa fi dhimma lafeeti. Kanaafuu kana nu hubachuu hin danda'ani isaan hin danda'an. Kanaaf nuyi gaafachaa jiru kana kadu'aa jirru kana kadu'aa turreef kana hubachuu hin dandeenye eenyu waliin nu haasa'uu hin dandeenyu. Nuyi waa garee citee danqaraa taftee fi waraana bilisummaa Oromoo kaabaa hanga kibbaa bahaa hanga dhihaa kaleessa jalqabee sochii godhaa jiru keessatti dhimma waloo fi dhimma uummata Oromoo ilaalchisee akka walootti malee akka nuhiitti wanni haasa'u hin jiru. Kanaafuu akkasii nu hubadha duraanuu jenneeni maanguddoo keenya hubachiisne nurraa hubatanii addaan yaanee jirra. Kana gaa dhimmi jiru jaalakee. Malee akka isaan jedhan manduggoo salphisanii maalii odoo hin taane manduggichumaafuu hubannoo uumtaniitii gadhiiftanii jechuun. Maanguddoo sun gaaffii keenya wallaaluudhaan dhimma sabaa kana dhimma waloo kana dhimma saba bal'aatii fi nama meeqatti irra wareegame Oromoon jaarraa meeqa guutuu wareegama kafalaa jiru kana akka waan dhuunfaa garee cittee takka fakkeessanii waldhabbii dhuunfaa fakkeessanii jaarrolee nu ergan. Jaarroleen keenya garuu gaaffii keenya kana hubatanii walaatoo inni amansiisnee nurraa amananii nageenyaan galanii gaafas jechuudha. Kan biraa nuti hin beeknu qaamni nutti ergames hin jiru barsiifnee dhimmi
deemnu kana wanni nu barbaadu kana kan jedhan kanaa miti nuti wanni nu qabsoofnu kanaa jennee karaa keenya bal'aa kanaa fi dheeraa kana itti agarsiifne nu amananii addaayyaa jechuudha. Tole mee duubatan si deebisa wantoota olola kanatti deemaa jiran si deebisa ajjeechaa obboleessa keenyaa kana amma nama dhuunfaa irratti fidanii jiranii akkuma beeknu nama waraana kee keessa nama Ammuyyee Hussein jedhamu jira isarra yoo akka waliigalaatti waraana kanatu ajjeese jechuu jenne nurraa fudhatamu kanaafuu akkuma ati jette gosa wal nyaachisuuf jecha waraana kee keessa nam tokko maqaa baasanii isatu ajjeesee jedhanii dubbataa jiran isa kana uummanni keenya akkamitti hubatuu qaba warra immoo manduggoo keenya qaanyessanii warra nuti Oromoo barsiifnetu har'a deebi'ee nu qaanyessee tu jedhanii haga walgahii irratti hancufa uummata irratti tufan bira ga'anii turan uummanni keenya san akkamitti hubatuu qaba mee kana lamaan irratti. Ani dhimma kanarratti gabaabsee wanni himuu danda'u ni jira. Gaafiin uummata Oromoodhaa gaafii bilisummaati. Gaafiin uummata Oromoodhaa gaafii walabummaati. Gaafii eenyummaati. Uummati Oromoo nuyi keessa jiraannu jaala wareegame seenaa isaa jaala keenya dhabuutti obboleessa keenya kana dhabuutti biyya nutti salphatu jenna. Baay'ee gaddinallee isa qofa osoo hin taane wareegama ilmaan Oromoodhaa akka fakkaanne beekaa shira garaagaraa oofuudhaaf mootummaan gabroomsaas nama nyaataan ilmaan keenya nyaachaa jiru bakka hundatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jecha kumaara siyaasaa uummata keenya irratti taphatamaa jiru baay'ee ni gaddina akka waraana bilisummaa Oromooti. Baay'ee gaddina ammallee irra deebinee baay'ee gaddina baay'ee dhabuu keenyatti illee nutti hin dhaga'ama. Garuu immoo uummati keenya bal'aa waan beekuu qabu dhimmi kun diinaati. Diinni silaa nuuf hin hilu. Yeroo baay'ee akka waraanaatti wanni dhiyaate akka nama tokkotti hin dhiyaatu. Qaamni waraanaadhaa immoo qaama siyaasaa namni siyaasaa namni saba keessaatu immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni du'uuf kan inni jiraatu uummata isaatiif. Kan inni daggala keessa deemee halkanii guyyaa ittiin dhama'ee ittiin wareegamee ittiin dhama'aa jiru dhimma dhuunfaa isaatiif osoo hin taane dhimma saba isaatiif nama saba isaatiif wareegamaa jiru immoo obboleeyyan isaatiif akka wareegama yoo ofii isaati dura ta'ee wareegameef malee uummata isaa irratti saba isaa irratti garaa jabummaa akkasii gonkumaa raawwatee sin beeku hin raawwatus dhimma kana ilaalchisee warroottan waraabeeyyiin fakkeenyaaf warra Qaamii Moofaa Ahmad Asaffaa karaa kana qofaa miti beektaa dhimma kana wal qabate karaa baateetiinis waan deemaa jiru eegaluu ajjeesuuf deemanii isin eeggadhaa jedhanii tarkaanfii fudhachuudhaaf uummata baraaruqsaa akka jiran kun gabaasaan kallattii sunuun dhaqqabaa jira jechuudha. Yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhatamu hunda uummati keenya waan beekuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a as isheen kaleessa illee keessuma ture. Har'atti immoo garaa jabina akkasii uummata isaarraa waan fudhatuuf hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromooti keessa kan jiru. Uummata Oromoo hin beekaa jechuudha. Uummati kun haga ammaan duraallee walumaan jirra ammallee walumaan jiraachaa jirra. Wanni haaraa har'a addatti dhufee uummata keenya irratti garaa nu jabaachisee isaan irratti kallattii garaagaraa waamee waraanni bilisummaa Oromoo isaan ajjeesuuf dhimmi addaan jiru jechuudha. Durumaan waliin jirra. Diinni kun sa'a lubbamee lubbuun itti dhufee waan qabee waan gadhiisu wallaale kana keessa burjaajiinsa kana keessatti uummata waliin naquudhaa fi umrii bittaa isaa dheereffachuudhaaf shakkii muka deemu hunda keessatti beekaa waan garaagaraa hojjetee uummata wal rifachiisu gosa gosaan wal qoodu addaan bitinsee uummata kana itti fayyadamuudhaaf waraana kana kaasuudhaaf waraanni kunatti ka'uu waan dideef uummati kun jechuudha waan kanarra akka hojjetamaa jiru. Kanaafuu uummati keenya waan nu hubachuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas uummata isaatiif wareegama malee uummata isaa gonkumaa tarkaanfii garaa jabinaa irra fudhatee sin beeku gara fuulduraas fudhatu. Fudhatee sin dhageenye hin jirus waraanni keenya waraana naamusaan deemu. Ummati keenya bal'aan ni beekasa gaafa rakkoon irra gaheetti ummata keenya duraan abbaan deemee wareegamaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Hawaasa keessaa dhalate kanatti hawaasi kun gadi fageenyaan ni beekaa jechuudha. Kanarra wal qabatee dhimma abaluutti akkas godhee gonkumaa kun haqarraa dhugaa jirturraa kijiba fagaatee jira jechuudha. Kijiba gonkumaa waan nu anneefi waan nulaallanneefi shiratee jedhee uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo waliin naquudhaa fi istiraateejii ni baafatee nurratti shiraa jiru waan ta'eef uummati keenya guddaan uummati keenya bal'aan boruuf waan dhufuufis illee waan ta'ee dabreef illee itti gaafatamu waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane akka hin fudhanne akka nu beekuu barbaadu kabajaan itti himuu barbaanna jechuudha. Galatoomi ulfaadu gama biraatiin
komii hawaasaa asuma yeroon gaafii deebii isin waliin godhu kana wal qabate hawaasni yeroo tokko tokko waan tokko tokko barreessaa waraanni kuni haa ta'u akka lafni kunilleen akka isaanitti jiranilleen otuma beeknu wanti tokko tokko wanti daangaa darbanii jira kan ummata keenya akka malee ufumaan bilisatti tuffii ummata keenyaaf qaban agarsiisuuf jecha namoota tokko tokkotu ummata akka malee kadararru agarraa jedhan. Kanaaf waraanni kuni akka waraana keenyaatti eega jiraate namoota diina akka malee daangaa darban ummata kanarraa maaliif ina dabachiifne kajedhutu hawaasni beektaa biyya keessa yeroo hedduu bakkoota adda addaati gaafii kana dhiyeessa. Isin yeroo ammaa kana wantoota tokko tokko akka hojjetaa jirtan nan argaa haa ta'uuti garuu ifatti bahee wanni fakkeenya amma kaleessaa fi har'a tokko miti Oromiyaa keessatti yoo agarre har'a aduu guyyaa halkanii guyyaa diinatti kokkee qabanii waraana bilisummaa Oromoo kallattii hundaa soso'aa jira. Haa ta'u isa kaabaa kana ummatarraa diina tokko tokko adabachiisuun maaliif isinitti ulfaa nurra adabachiisuun maa isinitti ulfaate ka jedhutu biyya keessa kakka'aa jira bakka takkatti kanarratti ati maal jettaan ummata sanii? Ilaa dhugaadhaa kaabii Oromiyaa maal keessa jirti akka qubsuma ji'oogiraafii yeroo ammaan tana haala siyaasaa yeroo itti yoo ilaalle kaabii Oromiyaa maal keessa jirti? Kaabii Itoophiyaatu akka waliigalaan maal keessa jirti ka jedhu ni beekama. Lolli walirraa hin cinne lafa keenya irratti ka deemamaa jiru. Sa'a kana keessatti naasuun sodaan guddaan gadi jenne mootummaan nama nyaataan mootummaan gara jabeessi uummataaf yaadne kuni akkuma jiruun naafteenyoonni akkuma jiruun humna qabanii fi jirani ummata kana keessa kakaahaa jirani ummata kana keessa qubsiisanii jirani yeroo garaagaraatti sababa garaagaraa uumanii lolli akka ummata kanarra yoo ka'e garaa jabinaan ummata kana balleessuu fi ummata kana lafarraa baasuu fi ummata kana meeshaa gurguddaan haxaa'anii gonkumaa sanyii isaa dhabamsiisuuf lolli akka asirratti ta'uu fi ummata kanarratti akka ta'u waan barbaadamuuf isa ammaanoo kan tuqsiisuuf baay'inaan irra guddoo amma dubbii nu barbaadan nuti immoo haala kana keessatti yeroo itti lolluuf akka itti lollu ni beekna tarkaanfii fudhatamaa hin jiru miti tarkaanfiin akkatti fudhatamuu fi yeroo itti fudhatamu ni beekna jechuudha. Kanaafuu wantoota tokko tokko osoo hin fudhataminuu beekaa uummata nagaa fixanii fi maqaa waraana bilisummaa Oromootiin haguuguu fi wantoota garaagaraa godhamaa jira dhagahaa jirtanii osoo wanni takka ta'e immoo uummata kana guunkuma akka balleessuuf meeshaa gurguddaan fe'atee aga misaayilaa fi aga taankii meeshaa gurguddaan ajjabamaa akka asirratti ta'aa jiru argaa jirtanii jechuudha. Kanarratti yoo waraanni bilisummaa Oromoo isaan uummata kana waliin wajjin maaliif asheente akkan taate jedhanii uummata kana fixuu danda'ani mee nulleen haga dandeenye akka nu ta'uu fi akka haali lafaa uummata keenya miinetti tarkaanfii wal madaaluu fi haalota godhamuu qaban godhuu qabna sanas godhaa jirra gara fuulduraas ni goona haalli jiru garuu ammatti kanaafuu wantoota jiran gaafii keessa ilaalcha keessa galchanii yeroo kanatti namni nyaataan kun kallattiidhaan gaafa achirraa deebine kamiseetti jedheefaa dhaadannoo akkasii dhageessaa ammas inni duuba baqatee humna guutuu nurra kan qubsiisee jiru yoo humna kana kaa'aa danda'ameen jedhame juunta isheen jechuudha maqaa jaraatiin uummata nagaa ammoo itti xiyyeeffatee jira kanas ilaalcha keessa galchuudhaan tarkaanfii kana akka uummata keenya miine tarkaanfiin keenyas akka hin dhaabbannetti kanaan walgitu deemaatuma jira in deemas gara fuulduraas hin jechuudha. waan bareedaadha wanti tokko ammallee wanni ka'u waraanni Tigraay ammaan dura miidiyaa isaaniirraa dhageenye waraana bilisummaa Oromootiin waliinti makamnee walitti dubbannee jedhan isaanis gama isaaniitiin sochii baay'ee irra jiran jedhanii kan dubbatan argaa turran isiniif waraanni Tigraay kan amma waliigalteen waraana bilisummaa Oromoo jidduutti sirna kana fonqolchuu irratti waliigalameen walitti dhiyeenyaan walitti dubbatanii turtanii wal agartanii jechuu yeroo san lafa kanarra soso'an. Dhuguma wanni akkana jira dhugaan jirtu waraanni akka waliigalaatti silaa waan irra deebii ibsuun qabu waliigalteen haasa'amaa karaa miidiyaatiin illee wanni akka dhaabaatti ibsa godhame silaa sun hundaafuu ifa sanirra kadabre waraanni bilisummaa Oromoo lafa ummati Oromoo keessa jiru
akka socho'aa jiru kun ifa sadina irratti kallattiidhaan kallattii jarri jirutti wanni deemuuf hin jiru wanni isaanii wal qunnamee isaan waliin wal qaama wal arguu barbaadus hin jiru wanni isaan arguu hin qabnuti hin barbaadnuti walillee jirre nu hundinuu kallattii uummata keenyaa fi lafa keenya keessatti qabsoo gurguraa ture kun isaanii hojii isaanii kallattiin jiran keessa godhaniis malee wanni nutti dhufanii nu wal arganii nullee wanni isaan agarru jiru isaanis diina isaanii lola waa'ee lola walii yaanee waliin haasaanii maali jedhanii wanni walii taasoo hin jiru walitti illee naasoo Italee din barbaannu ni lafa keenya saba keenya keessatti duruu qabsaa jirra amma satoon keenya saba keenya fi lafa keenya irratti kallattiidhaan uummata keenyaaf bilisa baasuudhaaf duraanuu wareegama barbaachisu kafalaa jira gara fuuldurallee lafa keenya keessatti eenyullee dhufee nu rohee nu bilisoomsuuf irraa hin eeggannu akka dhufee nu walii loluufillee yaadan qabnullee hin barbaannullee silaa isaanis loluu barbaadani mootummaa nama nyaataa kana kallattii danda'aniin kallattii isaaniitiin loluu ni danda'anii nulleen kallattii jirru lafa keenyaa fi saba keenya keessatti lollee bilisummaa saba keenyaa mirkaneessuuf ni lollaa walitti illee hin dhufnu sin jechuu barbaada kanarratti. Hayyee ulfaaduu wantoota kana baay'inaan deemaa turaa ta'e fanuu godhuu keeteef galatoome ulfaaduu. Amma aanaa baatee raanchi tuquu barbaada aanaa baatee Affarii fi Oromoon eega wal loluu eegalanii bubbulanii jiranii fakkeenya yoo laalte Booran Gujii keessatti na fakkaata dheengaddaa Oromoo fi Somaalee haa ta'uu saba biraa haa ta'u walitti buusanii waraana bilisummaa Oromoo nagaa tasgabbaa nagaa ajaa'ibaa isaan jedduutti kabuusu agarree turre miidiyaan adda addaa irraa dubbataa turaatan. Waraana oggaa 8 amma kadeemaa jiru aanaa baatee Affarii fi Oromoo jedduutti waan kana ati akka nama waraana tokko waan kana hubatee ilaalu tokkotti wanti kana maaltu duuba jira fedhima Oromootii fi Affarii jedduutti gadi xiqqaatee ilaalamu wanni kun immoo waatu duuba jira ka jedhu kanarraa osoo nuuf himte barbaanneeti lolli kun waan addaan dhaabbataa jiru hin jiru qacalee hedduu nu galaafachaa jira waan ta'eef. Galatoomi waa'ee lola Affaarii fi uummata keenyaa ilaalchisee uummati keenyaa fi Affaarii lola walii isaaniiti jibbaa fi yookaan balleessiidhaaf wal lolan tokkolleen hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa silaa diraamaa lubbuu uummattootaa irratti duruu dalagaa jiraate ammallee sanuma dalagaa jira waggaa meeqaa guutuu mootummaan biyya bulchu tokko uummati nagaa yeroo wal fixutti taa'ee ilaaluu bira dabree gamanaan hidhachiisee akka isaan wal fixanii akka nagaan daangaa uummattoota kanaa lamaan gidduutti hin uumamne nagaa yoo uumame uummati kun tokkummaa yoo qabaate ofii isaatii jiraachuun isaa baay'ee rakkisaa waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu gochaa sheexaanummaa uummata kanarratti akka nagaan uumamne nagaa keessa jiraachuun barbaadu ni nagaa waan hin jiraanneef sheexaanni silaa yoo namni nagaa ta'e waan irraa fayyadamu qabu beekta mootummaan kun sheexaana waan ta'eef nagaa uummataatti hin barbaadu dhiiga namaa wal buusiseeti dhiiga isaanii tuutee jiraachuu baratee jiru waan ta'eef kanaafuu nagaan jiraachuudhaaf ummati lamaan wal loluu qaba ummati lamaan yoo wal lole daangaan gama lamaanii ummati kunillee hojiin isaadha yeroo hunda ummati Oromoolee kallattiidhaan Affaar irratti xiyyeeffate Affaaruun kana ofirraa eega Affaarilleen kallattiidhaan xiyyeeffattee ummatuma Oromoo kana ofirraa eegdi yeroo kanatti nageenyi isaa lamaan yeroo dhabametti mariin waliin deemuun dhimma takkarratti xiyyeeffannoo kennanii akka hin deemne atteeshiin isaanii gara balleessuu fi ummata Oromoo kallattii hundaadhaan itti duulchisee balleessuudhaaf fakkeenyaaf Amaaraa ofiishiitiin ni lolti karaa Xaayyeetiin dhagaa turtanii Affaar asiin ni lolti kallattiidhaan mootummaan federaalaa kun ni jedhu kunillee loltoota isaa humna ittisa biyyaatti bobbaasee waan godhaa ture kanuma beenu kun lolli durumarraan jalqabee waan haaraa miti karaa Harargeetiin illee karaa Booranaatiin illee karaallee garaagaraa karaa lixaatiin illee uummattoota turan waliin lolli gosaa fi sabaa fi sablammoota akka ka'e wal lolan ummati biyya kana akka nagaan hin jiraanne gochuudhaan umrii bittaa isaa hagana dheereffate jechuudha.
kanaaf inni gara kanaallee sanirraa addaa miti kanumaa wal qabatee kun immoo diraama mootummaa naannoo Amaaraa dalagaa ture dalagaa jiru gara fuulduraatti saga sirni kun hin cabini wanni kun nageenyi isaan gidduutti uumamuu hin danda'us jechuudha. Hayyee ulfaadhu akka ajaa'ibaadha danuu baafte manni keenya hoo kanarratti maal godhuu qaba yeroo hedduu akkuma ati jette waan hunda akka waliif qopheeffatanii kallattii isaan xuuxu dagatanii akka walirra duuluuf ummanni keenya kana dammaqinaan hubatee maal godhuu qaba jettee ummata keenyaaf ergaa qabda. Ani ummata keenyaaf illee ta'e ummatoota gara biraas ta'e ummata Afaarii ummata keenya wal lolaa jiran kallattii kanaan jechuun isaaniifis ta'e dhaamsinaan qabu wanni an jechuun barbaadu silaa jibbaan hin jiru osoo jibbaan jiraate walirraa fuudhanii horanii jiran kallattii garaagaraa biyyoota ollaati fakkeenyaaf ummati keenya asii deemee ummata Afaarii waliin karaa Jibuutii waliin jiraata waliin hojjetatee bulaa jira nagaan isaan gidduutti ni jira garuu nagaan bakki ittiin dhabamee fi bakki isaan wal nagaanii waliin jiraachuun dhibe kallattii daangaa ummata keenyaa fi ummata isaanii Afaarii kanarratti beekaa ummati duraanuu ummata tiffatee bulaanii waa'ee bisaanii fi marraa bisaanii irratti tiffateen duruu wal lola kana wal qabatee waan haaraa miti dururraan jalqabee dhukaasa nama takka lama wal dhukaasanii addaan bu'u manguddoo wal dhuftee nagaan numa buuse araarri numa bu'aa dururraan jalqabee numa jirti garuu kun gara siyaasaa guddatee mootummaadhumaan harka lafa jalaatiin saboota kaan hidhachiisee kaan immoo lafarraa buqqisuudhaaf duguuggaa sanyiidhaa yookaan gochaa hin taane walirra dalagsiisee jibbaa fi garajabina hamaa walirratti akka dalagan godhamaa jiru waan ta'eef jibbaan kun yoo deeme immoo garanuu bal'achaa deemee gara hin taanetti fi waan hin barbaachifnetti kaa'uu danda'a ummati keenyallee diina isaatii fi fira isaa adda baafachuu qaba afar ummata keenya gonkumaa diina ta'uu dandeessu diinasii miti garuu siyaasaa isaatiif jecha mootummaan kun waliin naqee beekaa waliin naqee umrii bittaa isaa dheereffachuudhaaf waliin buusaa jira kanaaf ummati keenya lola kana keessatti adda durummaadhaan hirmaachuu hin qabu kun keessattuu kantiibaa magaalaa baatee sheetu antitti amma abduu durisadhaan tanaan wal qabate adda durummaan baay'eetu jiran jechuudha ijoolleen waan kanarra sayoo adamadaniin fakkeenyaaf kunkumaa maallaqaa fecha ummata isaanii warroonni gurguraa jiran baay'eetu jira isaan kanaan wal qabate naannoo baatee irratti akka hojii hin dhaabbanne gonkumaa ta'ee ka deemaa jiru ni jira jechuudha. Kana gonkumaa waan kana keessaa dhaabsuu fi ofirraa balleessuu fi warrootun ka'uu yoo hin dandeenye nagaan uummata biraatiif ta'e ofii isaatiif nagaan jiraachaa hin jiru. Nama ofii isaatii uummata keessa jiraatu nagaa ta'e fakkeenya uummata Oromootu ofii waliin nagaan qabu. Uummata wal nyaachisaa jiranii sabaa fi saba wal nyaachisaa jiranii jechuudha. Uummata Oromootu kaan garfaatu waayyoodhani karaa baatee yeroo waliin nagaa turanii jira. Gargaarsa abaluu kenname waayyoo kenname garfaan kennamne jedhame dawwee maali jedhamanii beekaa addaan qoqqoodanii uummata kana umrii bittaa isaanii dheereffachuuf ijulloonni diina jala hunkuran ni jirani isaan sanii bakka kennuu qabu tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba yoo inni tokko ta'e saboota ollaa isaatii waliin tokkummaadhaan jiraachuun bilisummaa isaadhaa gara barbaadutti isa geessuu ni danda'a yoo kanan ta'in adda addummaan dhiisaa fi dhiigiin obboleessa irratti addaan qoqqootuun turalleen ture ammallee kanuma irra jiranii wal nu ajjeesisutti wal nu balleessituuf Afaarii fi Oromoo bira dabre Oromoof Oromoo irrattu dhiisaa fi dhiigii irrattu obboleessa obboleettii irrattu obboleettii irrattu waan deemaa jiru kana ofirraa eeguu fi tokkummaa isaa jabeeffachuu of jaalachuu wal jaalachuu saboota kaanis ofitti hammatee nagaa waliin jiraachuun dirqama ta'aa jechuudha keessatti warra Afaarii wal qabatee jiru. Tole galatoomii ammallee gara ulaacha dubartoota isaan finxaaloyyoo yookaan hidhattoota naannoo Amaaraattiin si dabarta. Guyyaa shan dura yookaan guyyaa afur dura naaf fakkaata. Aanaa Harxumaa Furtee iddoo caffee biluu bakka jedhamutti ummata Aramaa yookaan Orguutti hofarii wal kadhatee achitti Aramaa gargaarsa wayii wal gargaaru irratti meeshaa gurguddaan dhukaasa bantee toltee garuu loon abbaa sadi moo abbaa afur ajjeefte meeshaa gurguddaa bireen kan jedhamu kanaan jechuudha. Akkasumatti illeen magaalota garaagaraa keessatti hidhaan akka malee akkuma waan maraatees hidhaan itti fufee jira.
wanti kun fedhiin isaa maali maatu duuba jira jettee yaaddate akka keetitti. Kun silaa beekamaadha beektaa lola isaan ka barbaadan akkuma dura siin jedhee waa tuttuqanii loltoota biyya kanaa fakkeenyaaf uummata Oromoo irratti sirna kana ammaan tana warri lola Tigraay kana irratti hirmaatanii jiran loltoota naannoo Amaaraa yookaan immoo loltuu ittisa biyyaa isaan jedhaman kana qofaa miti beektaa jaal wanni jiru warri irratti hirmaataa jiran uummatuma Oromooti keessaatu uummati kaaba Oromiyaa kana keessa jiran durallee tiimaa dadhabne haalli jiru maal yoo jette ummatootun kana wali guuranii naannoo Affaar irraa naannoo keenya kanarraalee godina addaa amma jedhanii moggaasan kanarraalee wali qabanii walloo kanarraa jechuudha gara Tigraay geemtanii jedhaniituma lolanii yeroo kanatti isaan Tigraay Amaararraa lolanii ilmaan Minilik kaleessa maal ilmaan Minilik isa kaleessa isa dheengaddaa maal dubbanna kaleessa guyyumtan dabarte tana Shawaaroobiit irratti duulaadhaan ilmaan Oromoo ambulaansii irraa buusanii isa caccaraksanii ajjeesan irraanfatanii san hunda mataa keessaa osoo qabanii warra kaleessa akas godhanii uummata keenya ajjeesan sanirraa Tigree lollaa fi gara kuunu naannoo Tigraayitti deemanii yeroo ittiin uummati keenya uummata sanirraa lolanitti isaan deebi'anii bireenaa fi meeshaa qabanii uummatuma qe'ee maatii isaa sanirratti duula bananii. Kana waan jedhu sin qabu jechuus waan barbaadu kuni ummati keenya ummata maaliin afaan kamiin itti himan galaa fi ani nadi bajaala kiyya kanarratti kun silaa beekamaadha ummati keenya inni qawwee qabu qawween keenya humnaanis ta'e jaalalaan guuramee naannoo Amaaraa irraa Tigraay loluu deemee jira isaan immoo ilmaan isaanii ooyiruu warra deemesanii jigiidha maaliidha warra haramu sanirratti lolli banamee harka qulleeyyii irratti lafi sun akka baduu fi ummati kun akka nagaan hin jiraanne maqaa lola kana lolaniitiin loltuma kaleessa isaan irraa Tigraay lolaa jiran kun akka as deebi'anii ummata kana balleessan tuttuqaadhaan ummata kanarra duula haaraa labsisiisuudhaaf jechuudha. Kun sagantaa akkasiitiin kanaafuu haalli deemaa jiru kana kanni deemaa jiru ummati keenya dammaquus direetti himne afaan kamii waatti ni nugaay haalli deemuu fi gara fuulduraatti illee tuttuqqaan isaanii yaada kana qabanii waraana amma achi jiru kana as deebisanii ummata kana guuranii lafarraa balleessanii akka isaan sagantaa isaan dura kaa'atan san akka itti fuufan barbaadanii jechuudha. Tole dhumarratti uummanni keenya akkuma ati jette meeshaa qabaa kaartaa mudhii guutee deemaa ba'aa baatee deemaa wanni kun immoo yoo ittiin fayyadamne ba'aadha akkuma beekamu. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kanatti carraan yeroo ammaa kana jiru akkuma waliin argaa jirra mootummaa kana qilee buusuu afaan qawweetiin mootummaan hundi afaan qawweetiin dubbataa jira namoota ganda keessa fixaa jira uummata keenya kanaan maal godhuu qaba uummanni keenya yeroo ammaa kanatti kallattii kamitti yaada isaa jijjiiree deemuu qaba jetteeni ergaa qabdaafate uummata keenya kanaan. Ani wanni jechuu barbaadu yeroo baay'ee uummata keenyaan wanni takka wanni dhaamuu barbaadu akka waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatti illee waliigaltee warra TPLF duraanii TDF ammaa kanaa fi waraanni keenya waliigalteen takka oolee jira. Waan sana ilaalchisee waraana bilisummaa Oromoo irratti addaan duulamuu keessattuu naannoo jiru kanarratti maqaa TPLF fi shaneetiin haalli deemu baay'ee nama ajaa'iba haa ta'uuti nuti waraana bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti wanni jechuun ni barbaannu uummata keenyaani sheexaani beektaa diina ilma namaati garuu Amaarri immoo sheexaana sunirraa hama Oromooti Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniif diina akkanaati warroota akkasii immoo warra kana yookaan sirna kana kuffisnee sirna haaraa takka buusuuf mirga saba keenyaa bakkaan ga'uu fi olaantummaa naaftanyoota har'a akkana ittiin nama balleessan kana kuffisuudhaaf ilma namaa waliinii miti sheexaan waliigalteen waliin ni barbaada taana sheexaan waliin taane Impaayera Itoophiyaa kana diiguuf wanni hin goone gara fuulduraatti illee hin goone hin jiru. TPLF kaleessa maali jette jedhanii miti sheexaanummaan osoo walii galee sirna Itoophiyaa afaan qawweetiin impaayera ijaaramte sana ni diigaas waliin ni lolaa osoo waliin ni galla. Maaliif sheexaan caalaa abbaan miidhaa jiru sirna har'aan tana jiru kana waan ta'eef sirna kana
gal kanan jechuu barbaade kanaaf uummata keenya isa gaafii na gaafattetti yoon deebi'u uummati keenya haga ammaatti rakkoolee baay'eetu jira rakkoolee hamaatu walxaxee jira rakkoolee hamaa walxaxe kana keessatti akkamittiin furmaatan deema maal gochuun qabaa hidhannoo kiyya akkamittiin jabeessaa yoo kan jedhu taate hidhannoo yoo itti beekani diina sirraa ittisti yoo ofii ittiin beekne immoo ofiinuu diinannini amma nuyi hidhanne malee eenyu hidhanne maalitti goona waan hubanne natti fakkaatu qawween keenya hidhanne horii keenya itti dhangalaasnee bitanne kana gaddeebinee katti fayyadamnu dallaa namaa eegna dallaasa keenya dhiifne jechuudha qe'ee namaa eegna qe'eesa keenya dhiifne isa keenya bineensin nyaataa isa hambaamoon akka nyaanne deemne dallaa irraa xixxina kanaafuu hidhannoon keenya eegatee waan bitanneef beekna ofiif malee namaaf hin binne biyyaaf hin binne nuti biyya Itoophiyaa eeguuf hin baala Itoophiyaa tiksuuf akka hin jigne eeguuf miti ka bitanne ummati keenya nagaa'ummaa ummata keenyaatii fi jireenya ummata keenyaa ittiin tikfanne nagaan bullee ooluuf natti fakkaata. Kanaafuu wanni ittiin deemee qe'ee namaa tiksu hin jiru qawween keenya ummata keenya lafa keenya ofii keenyaaf ooluu qaba. Kanammoo wal dhaggeeffachuu danda'uu qabna. Jala deemtuun hambaa warra Habashaa funaantee nyaattu akkuma fedhe abbaa gadaa miti sirna gadaa hin beekne guyyaa takka sirna gadaa maal osoo ta'e waan nyaatamuuf waan dhugamu ta'uu hin beekne Amaarri Gojjaam irraa dhufee sirna gadaatiin akka bulchuuf uummataa fi waan kana akka jettu abbuma barbariitiin makaa fi Amaara makaa walirra fuudheetiin abbaa gadaa Oromoo jedhee kallattii gara kaa'e kana uummata Oromoo bakka bu'ee gonkumaa uummata Oromoo ajajuus uummata Oromoo dirquus hin danda'u uummati Oromoo kana jalaa fudhachuuf hin qabu abbaa gadaa osoo hin taane kun diina gadaati diina ummata Oromootis waan ta'eef yeroo garaa garaatti wanni kun waan mul'achaa turee fi waan mul'achaa jiruu fi waan inni godhaa jiru kun sirrii akka hin taane fakkeenya abbaa gadaa walloo waan jedhu laachisee waan inni jechuu barbaadu takka ni jira abbaa gadaatiin abbaan gadaa Affaariin makaa maal abbaan gadaa sirna abbaan gadaa eenyummaa abbaan gadaa maalummaa Oromoo isa barsiisuuf isa beeksisu isa gaddeebee qawwee hidhatee sirna Habashaati Gondorii Gojjaam deemee hambaa warra Affarii Habashaa guurratee uummata Oromoo irratti eenyummaa Oromoo daakuudhaaf uummata Oromoo balleessuuf qabsaa'uuf abbaa gadaa yoo jenna taate kuni diina badaadha malee abbaa gadaa gonkumaa ta'uu akka hin dandeenye fi uummati keenya qawween keenya eenyummaaf osoo hin taane eenyummaa keenyaaf qabsaa'u ta'uu qabaa jechuudha. Baay'ee galatoomi jaala kiyya kanarratti kan hin jechuu barbaadu kana gaafii akkasii dhiyeessuu keetiif kun baay'ee waan nu quuqaa jiruu fi waan madaa ta'e uummata keenya gubaa jiruuf kana gadi fageenyaan dubbachuu barbaade jechuudha. Ayyee galatoomi obboleessa keenya sa'aatii dheeraa fudhateen waliin waan kanarratti ifanuu godhuu keetiin maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu si galatoomfannaa ulfaadhu siin jenna. Ayyee baay'ee galatoomi jaala kiyyatillee caalaa kalaati wal arguu keeyyan baay'ee galatoomi kanarrattis nu jabaadhu gara fuulduraattis nu galatoomi jaaloo. Ayyee.